Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyoon tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtoota, jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, nageenyi, araarri, jaalalli Waaqayyoo haala fi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha baga nagaan dhuftanii maatii Ortoo YouTube hundumti keessaanuu akka fedhaa fi heeyyama Waaqayyootti har'a walaloo tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Walalicha yoo jaalattan laayikii, sheerii akkasumas saabskraayibti gochuu hin dagatina. Mata dureen walaloo yoomi guyyaan sunii jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 24. Yoomi guyyaan sunii, guyyaan dhufa keetii kan bara dhumichaa nutti himaa guyyicha akkam ga'ee gooftaa. Guyyaan ati jette kan bartoota waamtee kaasteetti dubbatte hunduu akkam raawwatee. Mallattoon ati himte moo kan hafutu jira waan ati nuuf dhaamte. Meeqatu galma gahee meeqatu raawwatamee baruma ammaa jirutti waan baay'eet argame. Baruma amma jirutti waan baay'eet argame. Kan nuti hunduu beeknu kan argine keessaa mee maaltu raawwanne maaltu hafe isaan keessaa. Kan raajii ofiin jedhee kan raaguu akka qaalqaalluu kottaa duukaa bu'ii eenyu ana hin caalu. Ati yoo na hordoftee yoo buuteen afaana biyya keessa miti biyya alayyuu hin baana. Ati na hordofii ba'i na faana malee qabeenya ni argatta ani argadheera. Ammallee kunoo ammas nan jedha Waaqayyo dubbatee ol jedhii dhaabbadhu. Diina kee rakkatee jedhee sobaan raaje kan waanuma har'aqaa kan himamee duraaf kun hin ta'u ragaa. Kan himamee duraaf kun hin ta'u ragaa. Ani raaja jedhee kan waaqatti fokkoruu luka isaa ol darbatee kan waaqa qoccoluu kan du'atti qoosu reeffa boollaa keessaa har'a baay'atanii kunoo addunyaa keessaa. Har'a baay'atanii kunoo addunyaa keessaa. Kan biraanis jira kan dubbatee keessaa lollis dhaga'ame kunoo addunyaalessaan maal keessa jirti beeknaa. Addunyaan kun har'a meeqatu har'a wal jibbee walitti ta'e farraa. Meeqatu har'a wal jibbee walitti ta'e farraa. Bakka nagaa buusutti kan jibba facaasu hortee sanyii namaa lafarraa mancaasuuf meeshaan gurguddoon oomishaman har'a. Dhufaatii kee gooftaa kanumarraan barra. Dhufaatii kee gooftaa kanumarraan barra. Bara safuun badee kabajni hir'atee ilmis abbaarratti baraanii wal hidhatee haati deesse hundaa kabaja ishii dhabdee gammachuu fagaatee namni hundumtuu gadde. Gammachuu fagaatee namni hundumtuu gadde. Namni hunduu wal jibbee taa'ee walitti diinaa. Ollaa wajjin, ilmis abbaa wajjin, haati intala wajjin, sabni saba wajjin, biyyi biyya wajjin erga walirratti ka'ee bubbuleera lafti. Kan dubbatame keessaa amma meeqatti haftee. Kan dubbatame keessaa amma meeqatti haftee. Jaalalli sirratee namoota gidduutti wal jibbuurra darbee wal guba namumti. Obbolummaan hafee hunduu waliif diina. Akka bineensatti qabee wal ciniina. Akka bineensatti qabee wal ciniina. Gufachuun namootaa dachaadhaan dabalee dabarsanii wal kennuu kan duraarra caalee. Raajonni sobduun daraan baay'atanii saboota kee hedduus dhufaan kuffisanii. Hedduutu of wallaalee dagatee amantaasaa inni keessa jiruu taa'ee dhukkubsata. Akkuma jecha keen dubbatee yaa gooftaa namni harca'ee dhume fagaateera qaata. Gaafa dhufaatii kee eenyu argatta laata. Hundumtuu dabaa hojjetaa hammeenyaaf dhaadataa. Mana kee keessatti walitti gaarreeffata. Oduu
Oduu osoo gaariin jiruu kan hojjetan kuma meeqatu walitti ta'ee kunoo har'a gumaa kan fakkeenya ta'u tokko hin jiru bakka karaa sirrii dhiisee hunduu hordofee yakka karaa sirrii dhiisee hunduu hordofee yakka innati ergite akka eeguuf hoolota walitti isaan qabee geggeessuuf xaabota kan siyaasatti goree amantaa gurguree kaan immoo garaasaaf saba kee gurguree kaan immoo garaasaaf saba kee uggure. Akkeetti jirra gooftaa maarree amma kunoo dhufaatii kee eeguuf hin qophoofne nuunoo bitaa fi mirga deemnee arraba dheerannaa eessan gaabbii gallee qophoofne si eegnaa eessan gaabbii gallee qophoofne si eegnaa ergaa xiqqoon qaba dhagayyaa namaa laphee jijjiirradhu dhiisi dubbii hamaa guyyaan kee gaafasii akka hin taaneef gaannaa har'a of jijjiirii dhaabbadhu kadhannaan dhumni kee fokkisee walurra si ooliin har'a gaabbii galii gaafasi du'a oolii har'a gaabbii galii gaafasi du'a oolii. Walaloon koo asumarratti goolabaa baga geessanii ayyaana waggaan kabajamee ooluu ayyaana mul'achuu tulluu Taaboor irratti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baga ittiin singee baga walumaan nuun ga'e.